بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربولين كن يغبدمو الرواية تمري مالي فكدواته عنني في تمري مالي فكدواته وأقول سديتن كيسا خرات أمراتي براتيانو إن الحمد لله بقرب دين نبي أولين نديبسه إنه تمرا في عنن والدواته ولا سديتن كيسا هرّا شنن خافي لالو يانا يجو إن شنن كيسا تقفان تمري نتولجا حالا أركا جتنيا دنديتي لالتي جتنيا تولجا مالف جنة تمري فيتامينا بي اف كيسا قبا آنن امو اي اف كيسا قبا فيتامين اي اف بي وان قبا نيجا حالا أركا جتنيا تولجا يجو إن akkasuma ammas ijji teenya akka jiidha qabdu godha akka ijjiin goggoyne tiisaa jechuudha. Akkasuma ammas habeennisoon qaburraa wala banu taasisaa jechuudha. Namni habeennisoon qabdu timiraan yoo fayyadamin dandamataa jechuudha. Ammallee laalcha nu tolchaa. Inni lammaffaan miira cinqatii, miira hiraar, miira yaadaa kan nu dhagaamu nurraa xiqqeessa timiraa fi aannan fayyadamuun. Inni sadaffaa miidhama keessa garaa keenyaa takkaa'u gaastirik marrimaan na bakka akka ciniinnaa garaatii minaamin garaa keenyaa keessatti hin argamne nu gargaaraa jechuudha. Akkasuma ammas miira tasgabbii nu oomishaa. Walumaa galatti timiraa fi aannan soora irra gaarii ilma namaatiif ta'e irraa tokko ta'e lakkaa'amaa jechuudha. Soora bareedaa. Inni afuraffaadha ilkee teenyaas ni jabeessa. Maaliif jennaan kaalsiyeemiif keessaa qaba waan ta'eef. Aannan kaalsiyeemii keessaa waan qabuuf timiraa fi aannan wal dhufan ilkee teenyaas nuuf jabeessaa jechuudha. Akka nyaata garii akka ilkee teenyaa miidhurraa miti jechuudha. Kanaafuu inshaallah ta'ala tajaajiluudhaan quba qabaannu hin jaa jechuudha. Akkasuma ammas har'aa xumuraa aannanii fi timirri waan inni dawaa ta'eef keessaa takkaa'u faayidaa inni nuu kennu keessaa dhageettii gurra keenyaatiin nuuf cimsa, morgee keenya jabeessa, keessattuu yeroo dullumaaf achi dhiyaanne akka nuti dullumarraa dandamannu nu taasisaa jechuudha. Kanaaf darsiin teenya taarraa asumarra dhaabbatti hanga darsii biraatiin waliin dhufnutti waa'ee timiraa fi aannanii finnee jirra. Inshaallah bor yoo rabbiin keenya fedhe darsii haaraan waa walitti deebinutti nagayaan naa turaa, nagayaan rabbi waliin waa deebisuu, namoota naaree taatan sabiskiraabii godhuun maatii keenya ta'a akka barumsi isin hin dabarre itti hordofuudhaaf jechuudha. Waan isin hin galin komantii jalaan nu barreessuu dandeessanii yaada qabdanis. Kanaaf asumarra dhaabbannaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatuh.